Mariin paanaalii qaamoleen hawaasaa garaagaraa irratti hirmaatan akka naannoo Oromiyaatti mata duree walajjechaan obboleewwanii yaa dhaabbatu nageenyi waaraan fullaa'anis yaa mirkanaa'u jedhuun taa'ameera. Marii kana irratti haasaa baniinsaa kan taasisan itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa Damee Oromiyaa obbo Kaffaaluu Tafarraa akka jedhanitti seenaa ijaarsa biyya kanaa keessatti cunqursaa fi dararaa uummata biyya kanaa irra ture Oromoonis keessa darbuu kaasanii kanas hundeen buqqisuuf Oromoon qabsoo taasiseen wareegama guddaa fi aarsaa lubbuu kanfaluun injifannoo waggoottan ja'an asitti argachuu dubbataniiru. Lubbuun bara baraaf kafalaa turre wareegamni kafalamaa ture badheetti nafe injifannoodhaan dabaalamee jira. Oromoon har'a abbaa sirnaati, abbaa qe'eeti, aadaan isaa deebi'ee jira. Qabsoon kanaan booda nu barbaachisu qabsoo farra doofummaa fi iyyummaati. Qabsoo Oromoo keessatti dhimmoonni harcaanii hafan jiraachuu malu garaagarummaan ilaalchaa nu jidduu jiraachuus mala kanas marii fi marabbaan furuun uummata keenya fayyadamaa taasisuu qabnas jedhaniiru obbo Kaffaaloon. Garaagarummaan ilaalchaa nu gidduutti uumamuu danda'a. Kun uumama garuu immoo garaagarummaa obboleeyyan gidduu jiru kana aadaa qabnuun, duudhaa qabnuun, ilaafilameedhaan gatteenyee mari'annee furaa deemuun injifannoon keenya sadarkaa barbaannutti guddachaa akka deemu kanarraa immoo uummanni keenyas fayyadamaa ta'uu akka danda'u nu taasisa waan ta'eef kanaan ol fuuldura dhaabbannee afaan qawweetiin kan walajjeefnu taanan kanarraa fayyadamaa kan ta'u Oromoo miti. Waltajjii marii kana kan qopheessan gamtaa qeerroo dargaggoota Oromoo yoo ta'u gamtichi walitti bu'iinsa Oromiyaa guutuu keessatti uumameen dhiigni dhangala'aa jiru akka dhaabbatuu fi waldhabdeen mariin akka hiikkatuuf dhiibbaa gochaa jiraachuu bakka buutonni gamtichaa fi hirmaattonni waltajjii kanaa AMN Pilaasiif himaniiru. Egaa wanni kun hoggaa calqabnu rakkinni amma fe'eetiyyuu haa jiraatu malee rakkina kana maraaf marabbaadhaan itti deemuun nurra jira. Kan jedhu calqabnee calqabbiirra jira rakkina wajjin walgita hoo laaltu kan hojjetamerra kan nu hafe caalaa jechaadha. Marichi dhugaa dubbachuuf marii yeroo isaa eeggatedha. Keessattuu Oromoo fi Oromoon yeroo wal dhabdee gurguddaa keessummeessaa jirutti lubbuun namoota hedduu walakkaa kanatti badaati jira. Keessattuu lubbuun lammiilee nagaa, qonnaan bulaan, barataan lubbuu dhabaati jira. Hirmaattonni kun itti dabaluun sagalee qawwee callisiisuu fi egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti mari'achuun furmaata waaraa fiduuf gaheen dargaggootaa olaanaa waan ta'eef dargaggoonni keenya dhaabbatanii itti yaaduun barbaachisaadhas jedhaniiru. Dargaggeessi calqabeera garuu immoo ammallee dargaggeessi halaala dhaabbatee wal balleessaa jiru, wal ajjeesaa jiru hedduutu jira. Dargaggeessi keenya bakkuma jirutti dhaabbatee ittaansinee maala goonuu kan jedhu bakkuma jirutti akka mari'atu barbaadnaa jechuudha. Amma yoomitti maaliif kan jedhu sirriitti beekuu qaba. Dargaggoonni Oromoo keessattuu maaliif qawwee kan hin qabadhee bosona seenuuf, maaliif jeequmsatti kan hin makamuuf kan jedhu sirriitti beekuu qaba. Marii paanaalii kanarratti waraqaawwan qorannoo seenaa qabsoo Oromoo ibsanii fi nageenya Oromiyaa keessatti waaraan fiduuf yaada furmaataa kana keekan dhiyaataniiru. Aangawoonni mootummaa olaanoon kan naannoo federaalaa, hayyoonni, artistoonni, miseensonni gamtaa qeerroo dargaggoota Oromoo fi qaamoleen kutaa hawaasaa garaagaraa marii paanaalii kanarratti hirmaataniiru.